Mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF qabxiilee ijoorratti walii galuudhaan arraan tana araara buusaniiti jira. Waliigaltee arraan tana durataa gamtaa Afrikaatii fi pirezidaantiin Naanjeeriyaa kan duraanii Walisiing Abaasiin kan jedhaman dubbataniiti jiran. Gama lachuu akka lola dhaabaniif dura dubbii kiyyaa maqaa rabbal aalaa khayrii marama kaasaatiin qabu jaala gooftarraan nu ga'ee thumma alhamdulillah filatama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا قوما ميديا جلت يرقم دون كيساني بغا جرات يعني سنقا كون جرايك ودو يرو خنا كان سنتي منبولي سكيساني ما شرين جدام ماري ودو يرو خنا بريكين جنو إسيسا جدان سنة موتمان إتوبيا ورانا دابو كسمت لي كان تبيل في ولي غلطين رقامو رقامي كنو دو باي كان نمغا مجيسو أكسمت لي كان نمتي تلود ودو خنا كيساتي waraanni Itoophiyaa waggaa lamaaf bifa xabaatiin akkasumallee kan jalqabe waggaa lama lakkoofsisee lubbuu kumaatama miskiinota meeqa galaafate akkasumallee namoota meeqa boochisee firri keenya akkasumallee obboleeyyan keenya gara lolaa kana irratti lubbuun isaanii kan darbanii jedhan namni ittiin madaa'in hin jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo bifuma akkasumallee guyyaa lama keessatti kun waliigaltee irra ga'anii ambaasaaddarri du'aniif akkasumallee Gittaachuu Raddaa harka walitti hiixatanii jiran jechuudha. Waraana waggoota lamanii fi gaagama hamaa qaqqabsiisee bahee kana xumura itti gochuudhaaf qaamoleen alaa fi keessaa argaman hedduun isaanii waan danda'aniif waan isaan itti fakkaatu hunda godhaa turan. Garuu hanga yoowwanaatti furmaata dhabee yeroo ammaa kana furmaata argatee jira. Dhiyeenya kana marii waraana dhaabuu qaamolee lamaan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF jidduutti akka geggeeffamu ardaa biyya Afrikaa kibbaa irratti jaarsummaa guddaan tokko geggeeffamaa ture. Jaarsummaa ijaa fi gurra hawaasa addunyaa hedduun eegaa ture. Kun gamtaa Afrikaa abbummaadhaan fudhatee geggeessaa ture. Taajabbiidhaaf irratti hirmaatanii Ameerikaa fi akkasumallee Jaappaanii taajabbiif irratti hirmaatanii turanii. Hadha xumura argachuun isaa dhagaamee jira. Qaamolee wal waraanaa jiran lamaan yeroodhaaf akka dhukaasa dhaaban nageenyi waraanaa buusuudhaaf waliigaltee mallatteessaa jiru. Waliigaltee mallatteeffame kunis qabxiilee 12 of keessaa kan ammatti yoo ta'u qabxii 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u kanneen keessaa sagalee dhukaasaa hambisuu lolaa qaamolee lamaan gidduu deemaa dhaabuu fi mootummaa Itoophiyaa fi deeggarsa namoomaa dhiyeessuu kan jedhu keessatti kan argamanidha. Ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidaantii duraan Naanjeeriyaa Olusegun Obasanjoon haasaa araaraa kana irratti duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaan Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuurra ga'aniiru. Kun immoo xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jechuudhaan dubbatanii jiran. Waliigaltee kana gama mootummaa Itoophiyaa fi gorsaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Ridwaan Huseeniin kan mallatteessan yoo ta'u gama mootummaa naannoo Tigraayitiin immoo dubbii himaa TPLF Gittaachuu Raddaa irratti argamaniin waliigaltee Afrikaa kibbaatti mallatteeffame kana irratti qaamolee waraanaa kana keessatti qooda fudhataa jiran kanneen akka loltoota Eertiraa fi milishoota naannolee garaagaraa irraa hirmaatan kun immoo waliigaltee kana akka hin gufachiifneef sodaatamaa jira. Gama biraatiin immoo waraana Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru naannoo Tigraay qofa osoo hin taane naannolee akka Oromiyaa kanneen birootis waliigaltee waraana dhaabuu akka godhamuu fi gama hawaasaatiin yaamichi dhiyaataa jira jechuudha. Kanaafuu maarreegaa rabbiin biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Biyya nagaa, biyya tasgabbii akkasumallee biyya araaraa biyya wama hundaan iyyuu keessatti argamtu biyya diinagdeensi ol kaate waraanni waggaa lamaaf geggeeffamaa ture kun lubbuu daa'immanii akkasumallee lubbuu haadholii akkasumallee dirooniin bakkoota garaagaraa irratti rukutamaa ture akkasumallee meeshaa qabeenya gurguddaa biyyattiin qabdu kan miidhaa ture yoo ta'u yeroo ammaa kana waan balleessee araaraaf yeroo inni deemuutti kamiifiyyuu kan darbe gundoo kan sichi guddoo jedhanii kan darbe dhiisanii suma fuulduraatiif immoo fooyyessuun akkasumallee boombiin tokko darbatamu akkasumallee kan inni godhu
boombiin tokko yoo darbatamee jedhee qabeenya biyyattiitii doolaaraa akkasumallee diinagdee biyyattii miidhaa irraan ga'a waan ta'eef amma kana irratti dhaabbachuun isaayyuu waan nama gammachiisudha. Rabbiin biyya keenya biyya nagaa fi tasgabbii, biyya araaraa, biyya wama hunda keessa argannu Rabbiin waa taasisu. Kanaafuu biyya keenyaaf nagaa kadhataa, akkasumallee naannoo Tigraayitti nagaa buuhamee hafuu osoo hin taane Oromiyaa keessatti illee gara Wallaggaa kanaa fi gara Shawaa kanatti illee Rabbiin nagaa buusee biyyi tokkummaadhaan mootummaa tokko jalatti mootummaa waliigaltee qabdu kan uummata saba hunda hin miine jalachuudhaan kan nuuf dhaabbatu Rabbiin waa taasisu. Sagantaan guyyaadhaa qabadhee dhiyaadhe kana waan na wajjin turtaniif hedduu galatooma ulfaadhaa. irratti qaamoleen lameen gaaga'ama hedduu booda dhiibbaa dhaabbilee idil addunyaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana mallatteessan. Mariin nagaa jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti kan hoogganaa turan Pireezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo duula walirraa hin cinne booda TPLF fi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee waraana dhaabuu irra gahaniiru jedhan. Kunis xumura marii araaraa osoo hin taane jalqabbii gaariidha jedhaniiru. Ibsa waliigaltee qabxiilee 12 qabu kan fuula jalqabaa kan dubbisan gorsaa nageenyaa ministeera muummee Reedwaan Huseen yoo ta'an kan itti aanu kan dubbisan immoo dubbii himaa TPLF Geetaachoo Raddaadha. Waan isaan jedhan kunooti. The representatives of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the TPLF have agreed to announce to the people of Ethiopia and the rest of the world that after 10 days of intensive negotiations have concluded a peace agreement. mootummaan federaalaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee nagaa waarawaa fi waraana dhaabuu kanaan bakka bu'oonni mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF marii cimaa guyyoota 10 booda waliigaltee nagaa irra gahuu isaanii uummata Itoophiyaa fi addunyaa maraaf beeksisuu barbaanna. Galammeessoo dhaabbataan dhukaasa dhaabuu fi kaaba Itoophiyaatti lola ganna lamaaf tureetti xumura kennuuf waliigalleerra. Kasadeessoo ammoo waraanni kun mancaatii lubbuu namaa fi gaagaama hedduu fideera. Kanaafuu boqonnaa wal dhabdee boodatti dhiifnee nagaa fi tasgabbiin jiraachuuf fedhii uummata Itoophiyaa maraati. Fourth, it is fundamental that we reaffirmed our commitment to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Ethiopia. Kaafreessoo ammoo walabummaa fi kabajni daangaa Itoophiyaa kabajamuu akka qabuu fi heerri mootummaa biyyattii kabajamuu akka qabu waliigalleerra. Kanaafuu Itoophiyaan humna ittisaa tokko callaa qabdi. Kana malees haala qabatamaa lafarra jiru tilmaama keessa galchuun loltoota TPLF'if sagantaa waraana hiikkachiisuu fi hawaasatti deebisuu irratti waliigalleerra. Kashaneessoo ammoo mootummaan Itoophiyaa eejensiiwwan qarqaarsa namoomaa wajjin hojjechuu itti fufuun kanneen qarqaarsi barbaachisu hundaaf akka dhiyeessu waliigalameera. Ja'affaarratti ammoo tarkaanfiiwwan ce'umsaa naannoo Tigraay keessatti heera mootummaa bakkatti deebisuu akkasumas sagantaa haqa ce'umsaa itti gaafatamummaa dhugaa fi araara of keessaa qabu irratti waliigalleerra. To start implementing these undertakings without delay, we have agreed to stop all forms of conflicts and hostile propaganda. Torbaffaarratti ammoo waliigaltee kana hojiirra oolchuuf akka nu gargaaruuf lola gosa kamiyyuu fi propagaandaa hatattamaan dhaabuuf waliigalleerra. Kanumaafis lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran waliigaltee kana akka deeggaran, sagalee qoqqoodinsaa fi jibbaa akka dhaaban, akkasumas humna isaaniin diinagdeen akka bayyanatuuf akka gumaachanii fi hariiroon hawaasa gidduu ture akka haaroomu akka hojjetan ni gaafanna. Dhaggeeffattoota